qayyabannaa keenya gabatee yeroo boora'e yookiin immoo kalaandira boora'e jedhu kutaa lammaffaa isaa kana mata duree guyyoota torbanii kalaandira dachee yookiin immoo gabatee yeroo addunyaa keenyaa fi macaafa keenya seera uumamaa boqonnaa 1 fi 2 kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Guyyoota torbanii kalaandira addunyaa keenyaa akkasumas immoo seera uumamaa boqonnaa 1 fi boqonnaa 2 walii wajjin ilaalla jechuudha. Macaafni keenya seerri uumamaa boqonnaan 1 Waaqayyo guyyaa 6 keessatti bantii waaqaa lafa galaanaa fi wantoota isaan keessa jiran hundumaa uume jedha. Garuu kana jedhee qofa hin xumuru. Boqonnaan 2 lakkoofsa 1 hanga 4 immoo Waaqayyo uumama isaa eebbaan akka inni goolabe guyyaa torbaffaa akka itti dabalee fi guyyaa torbaffaa kana immoo akka inni eebbiseef qulqulleesse argina jechuudha. Asumatti wanti nuti hubannee darbuu qabnu Waaqayyo guyyoota tartiibessee kaa'eera. Guyyaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa, ja'affaa, torbaffaa jedha jechuudha. Guyyaa torbaffaa immoo hin eebbisee hin qulqulleessee jedha. Kanaafidha kanarra guyyoonni torbanii guyyaa torba kan ta'aniif guyyaa 6 miti yookiin immoo guyyaa 8 miti guyyaa torba. Maaliif gaaffii jedhuuf Waaqayyumatu gaafa jalqaba addunyaa kana uume tartiibessee kaa'e. Har'allee marsaa isaaniitiin itti fufanii Waaqayyoof dhugaa ba'u jechuudha nama beekuuf. Wanta sumatti beekamee darbuu qabu Waaqayyo guyyaa torbaffaa hin eebbisee jedha. Achiin booddee seera boqonnaa 20 lakkoofsa 8-11tti immoo Waaqayyo guyyaa sana namni illee akka inni boqotuuf abboommii godhee kaa'e ilaaluun ni danda'ama. Waaqayyo kana gaafa godhu garuu icciinni guddaan achi keessa jiru akkuma kutaa jalqabaa keessatti ilaalle. Icciinni guddaan as keessa jiru uumaa ta'uu Waaqa aangoo Waaqayyo ibsa. Aangoo Waaqayyo maali? Uumaa Waaqaa fi lafaatiin hin jedha jechuudha. Kanammoo seexanni arguun barbaadu. Waaqayyo uumaa Waaqaa fi lafaa ta'uu isaatiif namni hubannaa gadi fagoo qabaate torbaniin akka inni ulfina barbaachisu Waaqayyoof kennu arguu caalaa wanti seexana aarsu hin jiru. Waaqayyo immoo guyyootii orderii otoo hin godhin tartiibessee otoo hin kaa'in guyyaanni torbaffaan kun yoom akka ta'e otoo addan baasin immoo Waaqayyo abboommii kanas hin kennu. Kanaafiyyuu seexanni jalqabumayyuu ulfina Waaqayyoo irratti lola kaasaa inni ture ammas guyyaa ulfina Waaqayyoo ibsu kanarrattis lola kaasuu qaba jechuudha. Kanaafidha har'a kalaandarii waliin dhaamaa guyyoota torbanii lakkoofsa guyyoota torbanii irratti kan nuti arginu. Kanaaf guyyaan jalqabaa yoomi? Guyyaan torbaffaa yoomi? Gaaffiin kun gaaffii deebi'uu qabudha. Afaan Oromoo keessatti guyyoonni maqaa garaagaraa qabu. Maqaa guyyoota lama irratti nan xiyyeeffadha. Inni tokko sanbata guddaa kan jedhu, inni lammaffaan immoo hojja duree kan jedhu. Hawaasa keenya keessatti maqaan kun beekamaadha. Sanbata guddaa kan jennu dilbata. Akkasuma immoo hojja duree kan jennu wiixata jechuudha. Kanaafiyyuu maquma kanarraa ka'uudhaan guyyaan kabajamuu qabu guyyaa guddaa isa ta'e kana sanbata guddaadha jechuudha. Hawaasa keessatti waan beekamu. Yookiin immoo guyyaan jalqabaa hojja dureedha jechuudha. Kanaafiyyuu wiixatni guyyaa jalqabaati. Guyyaan guddaan guyyaa kabajamuu qabu immoo guyyaa sanbata guddaa waan ta'eef dilbata jechuudha. Garuu macaafni qulqulluun kana jedha. Guyyaan guddaa yoomi? Jalqabni torbanii yoomi? Hojja duree ta'uu kan qabu yoomi? Kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Macaafni qulqulluun keenya du'a Yesuusiin qabe wangeelonni arfan Maatiyos, Maarqos, Luqaasii fi Yohaannis walumaa galatti isaan kana gadi fageenyaan nuuf ibsu. Ani Luqaas irratti hin xiyyeeffadha. Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsi 24 boqonnaan 24 lakkoofsi 1 akkas jedha. Guyyaan jalqabaa yoomi kan jedhuuf deebii nu deebisa. Guyyaa jalqaba torbanitti yookiin gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan jedha. Guyyaa jalqaba torbanii yookiin gaafa sanbata guddaa. So amma guyyaan jalqaba torbanii yoomidha? Sanbata guddaadha jechuudha. Hojja duree yoomidha? Sanbata guddaadha jechuudha. Malee wiixata ta'uu hin qabu ture jechuudha. Hawaasni keenya dogoggoreera jechuudha. Kan immoo kan dogoggorse namootuma warra kiristaanaa nuti ofiin jedhanidha. Argitanii? Hojja duree yoomi? Sanbata guddaadha jechuudha guyyaan jalqaba torbanii. Garuu maaliif sanbata guddaa jedhame? Dhuguma guyyaan kun guddaa waan ta'eef mee ilaalla guyyaan guddaa yoomi kan jedhuuf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 keessatti guyyaa Yesuus awwaalame waraaname sana yookiin immoo guyyaa Yesuus du'e guyyaa jimaataa sana akkas jedha. Guyyaan sun guyyaa itti qophaa'anii jedha. Guyyaan jimaataa guyyaa itti qophaa'an. Guyyaan sanbata sattaanus guyyaa guddaa ture jedha. Guyyaan guddaan guyyaa sanbataa guyyaa torbaffaa isa Waaqayyo eebbisee qulqulleessedha malee guyyaa tokkoffaa miti jechuudha. Karaa kamiin iyyuu
Even afaan Oromoo keessatti guyyaa guddaadha jedha malee Amaariffasaa kana ilaaluu dandeessu. Yaው ማል jedha Amaariffasaa ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁት ሽቶ ይዞ ከነርሱም ጋር በቃ ትልቅ ዋንቲ jedhu እንጅሩ ከበጀሙ ቀቡ ጉያ ከና ዋንቲ ካሱ እንጅሩ ጉዳታው ጉያ ከና ዋንቲ ካሱ እንጅሩ አፋን ብራ keessatti እንግሊፍ keessas ኩኖ ilaaluu dandeessu nama upon the first of the week jecha dhufa guyyaan kun guddaata usaa wanti kaa'u እንጅሩ ገሩ guyyaan kun guyyaa jalqabaa ta'uu isaa immoo hundumtuu irratti walii galachuudha guyyaan dilbataa guyyaa jalqabaati macaafni qulqulluun nu kaa'eera guyyaan dilbataa guyyaa jalqabaa taanaan guyyaan torbaffaa yoo akka ta'e beekuun salphaadha macaafni qulqulluunis walumaa galatti kana hinnuuf kaasa Luqaas boqonnaa 23:54 irratti immoo walumaa galatti guyyaa jimaata guyyaa Yesuus fannifame akkas jedha guyyaa sanatti sanbanni itti lixuuf waan tureef namoonni hin qophaa'u turan garuu maaliif qophaa'u namoonni kan isaan qophaa'aniif guyyaa sanbataa simachuudhaaf jechuudha yoo seera ba'uu boqonnaa 16 deemtanii ilaaltan lakkoofsa 22-23 mannaan gaafa guyyaa jaaffaa harka lama waan funaanamuuf sana booddee Museen dhimma sana irratti yaada isaaf dhiyaateef deebii yeroo kennu kun qajeelfamuu waaqaati Anarraaf tolchaltan tolchaati sarraa kanaaf immoo boriif kaawwadhaa isa jedheedha jechuudhaan akkasitti qajeelfama kana kenna jechuudha. Kanaaf qophaa'u namoonni guyyaa sanbataaf qophaa'u. Sana booddee warroonni reeffa Yesuus wajjiniin turan dubartoonni sun maal godhani jedha lakkoofsa boqonnaa 23 Luqaas jechuudha lakkoofsa 55 dubartoonni Galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an sun Yoosefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasuma akkatti reeffi isaa kaa'ame hubatan iddoo awwaalichaa baraniiru akkamitti reeffi isaa kaa'ame hubataniiru sana booddee waan tokko isaan hafa achuma deebi'anii immoo waan itti reeffa isaa sukkuuman urgooftuudhaaf dibata qopheessanii guyyaa sanbataatti garuu akka seerra jirutti hin boqotanii jedha achuma deebi'anii shittoo qopheessanii urgooftuu waan itti reeffa isaa sukkuuman qopheessanii garuu sukkuumne Maaliif akka seerra jirutti guyyaa sanbataatti boqotan achiin booddee gaafa dilbataa ganama jalqaba torbanii ganama gaafa sanbataa boqotanii sana booddee gaafa jalqaba torbanii urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fidanii dhufanii jechuudha yoo dhufan Yesuus hin jiru as keessaa maal hubannee darbina guyyaan jalqabaa yoomi guyyaan jalqabaa isa nu sanbata guddaa jennee waamnu jechuudha guyyaan torbaffaa yoomi guyyaan torbaffaa sanbata duraati jechuudha sanbanni guddaa yookiin immoo dilbanni guyyaa jalqabaa kalaandarri keenya dogoggoreera jechuudha gaaffiin itti aanee dhufu garuu maaliif har'a dhaabbileen amantiillee otoo nafiin guyyaa dilbataa kabaju maaliif guyyaa sanbata isa kan waaqayyo immoo hin kabajan kan jedhu hubachuun baay'ee gaariidha akkuma jalqaba kaase seexanni guyyaa isa aangoo waaqayyo ibsu kana uumaa ta'uu waaqayyo ibsu kana namni akka hubatu gochuun akka hubanne gochuun kaayyoo isaa akka inni ta'edha jechuudha. Mata duree keenya isa jalqabaa keessatti waldaan kaatolikii akkamittiin akka kalaandera dachee kana jeeqaa akka turan ilaalchisee gadi fageenyaan yoon ibsu baadhiyyuu maqaa dha'een ture jechuudha. Mee barreeffamuma isaanii haa ilaallu akkamittiin guyyaa sanbataa akka isaan jijjiiran. Catholic Record of London, Ontario, September 1923 kan barraa'edha kun. Catholikiitu barreesse. Ofii isaaniitiin akkas ofiin jedhu. Sunday is our mark of authority. Dilbanni mallattoo aangoo keenyaati. The church is above the Bible and this transference of Sabbath from Saturday observance is proof of that fact. Mallattoo aangoo keenyaa ta'uu dilbataa. Akkasuma immoo waldaan macaafaa ol ta'uu isheef akkasuma immoo jijjiirraan sanbata duraarraa gadi dilbataatti ta'e kun aangoo keenyaaf mallattoodha kan jedhu argitanii har'a kiristaanonni sababa Yesuus du'aa ka'eef sababa kana kanaaf kabajna kan jedhan soba jechuudha hin beekne malee isaaniyyuu kaatolikii hordofaa jiru jechuudha Protestaantonni kaatolikii hordofaa jiru hin baane ammayyuu kaatolikii keessaa jechuudha sababni isaa aangoo keenya ibsa kuni aangoo waaqayyoo kan ibsu dhiisanii aangoo dhaabbata dhuunfaa kan ibsudha kan kabajamaa jiru jechuudha kunoo maal jedha The Convert of Catechism of Catholic Doctrine fuula 50 which is Sabbath day guyyaan sanbataa yoomi Saturday is Sabbath day guyyaan sanbanni duraa sanbata why do we observe Sunday instead of Saturday maaliif kabajna ree dilbata bakka sanbata dura we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday kan nuti kabajnuuf walgahii Laodicea irratti dhaloota Kiristoos booddee 336 irratti ta'e irratti kaatolikiin dilbata guyyaa sanbataa qidaameerraa yookiin immoo sanbata dura dilbataatti waan jijjiirteef waan Yesuus du'aa ka'eef waan kanaaf waan sanaaf miti jechuudha
Daani'eel 7:25 Kaatolik gaanfa xiqqaa isatu seera waaqayyoo jijjiire kalaandira har'aa kan jeeqaa jiru isaanii. Kanammoo itti deebinee bal'inaan ni ilaalla. Kalaandirri keenya inni sirriin garuu macaafa qulqulluu seera uumama boqonnaa tokko keessa isa jirudha jechuudha. Guyyaan tokko